Artistii beekamaa fi jaallatamaa Oromoo kan ta'e Yoosan Geetahuun irratti yaaliin ajjechaa taasifamee jira. Egaa akkuma beekamu odeeffannoo isaa isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irrattis oduun kun babal'inaan haasa'amaa jira jechuudha. Egaa odeeffannoo guutuu isaa isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuun viidiyoo kana immoo laayik gochuun akka uummata Oromoo bira qaqqabsiistan isiniin jecha hamma dhumaatti nu hordofaa. Turtii gaarii. Artistii beekamaa fi jaallatamaa Oromoo kan ta'e Yoosan Geetahuun guyyaa kaleessaa yaalii ajjechaa akka irratti taasifamee fi akkasumas namoota hin beekamneen reebicha garaagaraa gochuu fi meeshaa garaagaraan doorsisanii jiru jechuun namoonni garaagaraa naannoo sana turan dubbatanii jiru. Egaa artistiin kun artistii Oromoo beekamaa kan ta'e yoo ta'u amma doorsisa garaagaraa akka irratti gochaa jiran ni beekama. Egaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne akka doorsisaa jiranii fi si ajjeesna jechuun akka itti dhaadachaa jiran ni dubbata. Egaa akkuma beekamu artist Hacaaluu irrattis dursa wanti kun akkasii akka irratti ta'aa ture ni beekama. Egaa viidiyoo isaa baasuunis agarsiisanii jiru. Egaa Oromoon artistii isaa kana eeggachuu qaba jechuun namoonni garaagaraa barreessaa jiru. Egaa artistii kana bakka inni jirutti rabbi isaa eegu jecha. Egaa artistii Yoosan Geetahuun yeroo dhiyoo asitti sirba baay'ee namatti tolu baasuun uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa kan argatedha. Akkasumas sirba isaa dhiyeenya kana baaseenis yuutuubii irratti beekamtii fi ilaalcha guddaa argachuun isaa ni beekama. Egaa dhiyeenya kanas awwaardii Hacaaluu Hundeessaa irrattis dorgommii sirboota taasifameen artistii Yoosan Geetahuun sirba isaa Bulloo jedhuun mo'atee badhaasa qarshii 100,000 fi badhaasa awwaardii fudhatee jira. Artistii Yoosan Geetahuun yeroo garaagaraattis uummata isaaf gargaarsa gochaa kan ture yoo ta'u awwaardii Hacaaluu Hundeessaa irrattis waan ajaa'ibaa dubbatee jira. Egaa artistii kun karaa aartii qabsoo kan gaggeessaa jiru yoo ta'u uummata isaa birattis jaallatama guddaa kan argatee jirudha. Egaa aktiivistoonni Oromoos galateeffatanii jiru. Egaa sirbi isaa Bulloo jedhu ilaalcha guddaa sirboota afaan Oromoo jiran keessaa viyuu yookiin ilaalcha guddaa argachuun sadarkaa tokkoffaa kan qabatee jirudha. Egaa artistii Yoosan Geetahuun yeroo dhiyootti sirba haaraa baasuuf akka jedhu sooshaal miidiyaa isaa irratti kan maxxanse yoo ta'u sirbi isaa kunis qabsaa'aa Oromoo kan ta'e aktiivistii Oromoo Johaar Mohammadiif akka ta'e dubbatee jira. Egaa Baqqalaa Garbaanis sirba isaa kanaaf akka isa galateeffate ni beekama. Akkasumas artistiin kun sirba isaa kanatti akka dadhabee fi dhamaatii garaagaraa kaffaluun baasuuf akka jedhu himee jira. Egaa innis Vision Entertainment irratti na eegaa jechuun gabaasee jira. Egaa artistii Yoosan Geetahuun Oromoo fi artistii qaalii kan ta'e yoo ta'u egaa sirboota ammayyaa fi sirboota aadaa garaagaraa baasuun aartii Oromoo baay'ee kan guddisaa jiru keessaati isa tokkodha. Akkasumas illee sirbi isaa dorgomaa kan dhabee fi sirbi isaa ilaalcha guddaa kan Oromoo biratti ilaalamedha. Egaa artistiin kun artistii baay'ee namatti toludha jechuudha. Egaa uummanni Oromoo sirba isaa haaraa gadhiifamu kana ilaaluufiin akka ilaalcha guddaa argatu godhaafiin isiniin jedha. Egaa odeeffannoon keenya har'aa kana fakkaata. Egaa odeeffannoo kanatti akka waa irraa argattan abdii guddaan qaba. Egaa warreen hamma dhumaatti nu hordoftanii baay'ee galatoomaa isiniin jecha hamma viidiyoo biraawwan agarruutti nagaan nuuf tura. Laayikii sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Nagaan nuuf tura.